Ashamaa harka fuunee hordoftotaaf kabajamtoota waan kootuuf akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyyaa galanni rabbitti haa ta'u isin akkam jirtu jiruun akkam jireenya akkamii fayyaa keessanii isin jedha badee jira baduu kiyyaaf na of galchaa sababa tokko waan na mudateef badee jechaadha yeroo tokko illee yaa'u hin deema magaalaa guddittii YouTube jechuudha yaa'u ogguun galee ilaalullee yeroo argadhee jechuudha waan gaarii illee baay'ee argaan turre samuuna darbeessuu waan hedduu nama gaddisiisu takka argaa turre jechuudha hundi keessanuu akkuma beektanii hundaafiyyuu rabbiin nuuf asirreessu jechuudha yeroon keessa jirru kun yeroo rakkoodha yeroo firri walitti jabaatudha yeroo baay'ee nama jibbisiisudha hundaafiyyuu nama hunda keenyaaf rabbiin qalbii nuuf haa keessumattuu yaani namoonni amantaa keenyaan jabaannee rabbiin kadhachuu qabna jechuudha akkuma amantaa keenyaatti amantaa kamiyyuu rabbiin yoo jabeeffate rabbiin nu dhagahaa jechuudha keessattuu nuti dhaloonni yeroo kana keessa jiru baay'ee rakkoodha jechuudha hundaafiyyuu rabbii karaa qajeelaarra nu adeemsisuu isiniin jedha osoo beeknu osoo beekinis badaa dalaguu dandeenya rabbi immoo akka waan gaarii dalagnu hunda keenya haa godhuu nu haa gargaaru isiniin jedha na baduu kiyyaaf irra deebi'ee ammallee na of galchaa isiniin jedha yaa'u ani sababa takka na mudatee ture sababa jechuun mudannoo mataa kiyyaallee miti yeroo tokko karaa namaas mudannoo waan takka isin mudatuu danda'a jechuudha ani xiqqoo biizii ta'ee ture jechuudha sababni YouTube irraa badeefiyyuu jechuudha ijoolleen baay'een keessaanillee na barreessaa jirtu guddaa galatoomaa maal taatee baddee maaltu si mudatee ijoolleen naan jettan hin jirtu jechuudha karaa WhatsApp illee karaa email karaa Facebook kiyyaallee ijoollee hedduun na barreessaa jira jechuudha yaa'u sababiin ittiin bade arrasiniif ibsuu danda'a jechuudha mudannoo xiqqoo tokkotu na mudatee jechuudha na doon ta'in namuma mudannoo adda tokko qabu argee jechuudha keessattiyyuu ijoolleen shamarranii nuti waan nu mudatu tokko hin beeknu jechuudha gizee dalagannee gizee jajjabaannee gizee akka feene deemnee gizee akka feene taanu waan badaan tokko waan nu mudatu nutti hin fakkaatu jechuudha garuu waan hin taanillee nama mudatuu danda'a jechuudha asumaanis immoo ani obboleettii kiyyaa mucayyoodhuma Oromoodha biyyarraa dhuftee jechuudha jechuun biyyarraa eega dhuftee amata takka jechuudha abbuma manaa wajjin dhuftee mudannoon ishiillee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha yaa'u yeroo kanatti immoo dhugaa rabbii isiniif himuudhaaf ijoolleen karaa bishaan irraa dhufanii baay'ee rakkoodhaan dhufu yaa'u ishiin illee akkuma nama tokko abbaa manaa ishii wajjin dhuftee jechuudha ogguu biyyarraa ka'anii akka ishiin naaf himtetti jechuudha yoo rabbiin jedhe inshaallah akka ishiin isiniif ibsitullee isiniif dhiyeessuu danda'a jechuudha viidiyoo kiyya marsaa lammataa irratti amma yaaduma xiqqoo irraa isiniif ibsuu barbaade jechuudha mucayyoon kun akkuma nama kamii bishaan irra dhufanii abbaa manaa ishii wajjin jechuudha mucayyoo dhalattuu shawaati shawaa ambo jedhamu jechuudha ambo namni wallaas ta'ee arsiis argee yaa Oromoon tokkuma yaa isiniif ibsuudhumaaf jecha dhiifama naaf godha jechuudha gandummaa maalii kaasuuf miti obboleeyyan kiyya isin hunduu obboleeyyan kiyyaa jechuuf isiniin jedha sumarratti inna mishwaara kan jedhan irratti jechuun daandii odoo deemanii dallaalaan maallaqa akka buusan gaafate natti fakkaate akka mucayyoon naaf ibsitetti yaa'u inni yeroodhaaf nama firoottan isaatti illee bilbilatu argatuu hin dandeenye jechuudha ishiin garuu gara warra ishiitti yoo rakkoon guddaan nu mudate ofii keenya kan rakkan nurrallee maatii rakkifna jechuudha moo gochuun waan hin danda'amneef gara warra ishii bilbiltee warri liqeeffataniis akkuma ta'e ta'anii erganiif jechuudha maallaqa mucattii kana inni immoo waan kaffaluu jaan qabneef ishiin immoo isa gattee namni sana'aa kana keessa jiraatan hin beektu ta'a adan jechaadha gara adan jedhanitti dallaalaan geessee achuma darbeene jechaadha mucattii kana innaa mucattiin kun immoo yaa garaa qabdi jechuudha yaani ulfa akkas baatii lama akkas natti fakkaate jechuudha yaa usumachi hojjettu baatii 3 akkas baatii 4 hojjedheerette achuma nama keenya bira jechuudha namuma afaan keenya illee beeku namuma keenya jechuudha baatii 3 bira hojjette
yaa baati sadii aga hojjedhu kana baay'ee rakkootu na mudataa ture. Haati manaa namticha yaani nyaatallee gahaan kennituu fi namoonni ilmoo horatanii argitanii jirtu. Gizee tokko namni yoo ilmoo garaadhaa qabaatu hin dadhabaa irriballee kan itti buusu jira akkuma uumama keenya addadha jechuudha. Adan jechuun immoo namoonni beektanii jirtu namoonni naannoo sanaa jechuudha baay'ee ho'a cimaa qaba jechuudha. Mucattiin kun ho'allee hin dandeenye waallee hin dandeenye maallaqa ishiillee baatii sadii dalagdee hin kennineef beektanii. Gizee tokko warra Arabaa jenna maree namoonni keenyayyuu nama Arabaa daran nama hundaa miti namni hedduun garuu wal miinanu ijoolleen Oromoo jechuudha gabaabumatti asumarratti isinii fi goolaba. Na mucattiin kun mindaa ishiillee baatii sadii hin furanne jechuudha. Achuma ammoo gara sanaa kana namtichi wayii fideenii dhufe jechuudha na bira dalagdaa aga danda'u si gargaara ijoolleen biyya keelleen sanaa hedduu jira jedheeni fideenii dhufe jechuudha mucattii kana. Tole jettee wajjuma ol dhufte jechuudha ol dhufe jettee ana baatii muraasatti wal argine baay'ee hin beekuun garuu akka ishiin naaf ibsitetti isiniin jedha. Yoo rabbiin jedhe immoo gaaf tokko afaan ishirraa dhagahuu dandeessu. Maaliif yoo jettan ishiin amma fuula YouTube kanaallee bahuu waan hin barbaanneef maatiin ishee akka hin dhiphanneef waan akkasiif malee waan biraaf miti inshaallah isiniif ibsuu dandeesse jechuudha gabaabumatti kun seenaa dhugaa baay'ee gara nama balleessudha. Innaa akkasidha. Innaa isillee dhuftee akkasuma doo dalagaa jirtu mana kireessee fi namtichi dubartii faana jiraatta akkas jedhee mana kireessee fi namuma keenya ishiin bira kireeffattee illee jiraataa turte. Namtittiin yaani gara abbaan gara Yemanii kana gara haadhaan immoo nama keenya jechuudha. Innaa ijoollee illee hedduu qabdii mucattiin akkanaaf ibsitetti boqotuu illee hin dandeenye jechuudha mana sanatti beektanii. Akkuma isiniif ibsee namni yoo garaa qabaatu waa hedduun namatti ulfaata jechuudha. Mucattiitti illee waa hundi ulfaatee ana faana fidee namtichi walla barsiisee akkuma nama kamii dhuftee na gaafattii na dubbiftii anillee dhaqee dubbisaan. Garuu waan keessa ishii kanaan ifa gootee naaf hin himne beektanii marsaa tokko dhuftee nu dubbiste marsaa lamas naguma nu dubbiftee deemte marsaa sadaffaa dhuftee nu dubbiftee jechuudha. Bakka haala ishee hogguun laalu fuulli ishiillee maal sirrii miti ani yaani irraa waanuma xiqqoo waan natti fakkaate gaafannaa waan jiru hunda ifa naaf goote jechuudha. Baay'ee akka rakkattee jirtu beektanii baay'ee akka rakkattee jirtu naaf himte. Innaa ani immoo bakka haguma humna kiyyaa bira dhaabbadha jedhee mucattii kana of biratti furadhee ani qabeenyaanis nama caalee miti. Omaas illee hin qabu namas hin caalu namas gadi miti garuu aga rabbiin naaf kenne immoo galanni isatti haa tolu hin qaba jechuudha. Omaa gochuu hin dandeenye mucattii kana of biratti furadhee jechuudha. Beektanii kun waan seenaa dhugaati kijiballee miti ijoolleen natti dhiyaatanillee hin jiru kan akka sanniitu kan akka yaayyaa hoppi yookiin abdii namni wallaaltanii hin jirtanii. Isaan illee na cinaa dhaabbatanii mucaas na gargaaranii jiru dhugaa baay'ee asinis galateeffatuu barbaada jechuudha ijoollee kana lamaanii. Namoonni kaan illee namni quba qabu natti hin fakkaatu hin jiru bas namni yaadaan illee nama bira dhaabbatu waan tokko isiniin jechuuf jedhee an dubartummaadhaan natti dhagahame oromummaa ishiillee waan hundaanuu biyyaan baay'oo dhuftan yeroo duraadhaaf waan hundi isin jalaantinii ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu mucattii kana furmaanni hin qabu ofitti furatudha jechuudha. YouTube irraallee kan badeef dalagaa deemaa achi deebi'ee gara mucaa kiyyaa jedha ishiin na bira jirti. Innaa ishiin immoo yaa'u akkuma nama tokko of biratti deessisee jira. Amma ega deessee torbee sadaffitti haa tolu nagumaan deessee isiniin jedha ishii kunuunsuuf badee. Viidiyoo kiyya marsaa lammataatti immoo yoo rabbiin jedhee mucaa ishiillee hunda isin agarsiisuu yaala. Mucaallee ammayyuu isin agarsiisuu danda'a yoo barbaadan jechuudha. Rabbi yoo jedhe marsaa lammataatti viidiyoo kana isiniif waraabee waadaadha isiniif fide jechuudha. Ittiin bade kanadha. Rabbi immoo akka abbaa manaashis bakka jiru arguu fi isinillee rabbiin karadhaa fi akka amantaa keessaniitti hundi keessanuu du'aa godhaa fi namni tokko naaf tareedhe biyyaa bahee waan akkasii nama mudatuu danda'a. Anillee anaafillee du'aa na godhaa. Yaa fayyaa qabadhee nama kiyya gargaaruu kiyyaafuu natti tola. Yaani aga humna kiyyaa waan humna kiyyaa olii godhaaf jedheellee miti mucattii kanas gaafa furadhu dhugaa dubbatuudhaaf aga danda'uun gargaara bira dhaabbadhee
furadheeni rabbi immoo na laaffisee ishiin akkuma nama kamiitu oduma deemtuu deessee na rakkifne dhugaa waaqaa waan ingide kan labbeeti gizee tokko rabbiin beektanii mucattiin illee waan miskiinummaa ishiitiif rabbi odoo ishiin dhibiini odoo ishiin rakkisiin odoo ishiin dhukkubsiin oduma deemtuu deessee jechuudha. Kanaaf anillee baay'ee gammachuu qaba. Nama kiyya bira immoo waan qabuun dhaabbachuun baay'ee natti tola. Rabbi ammallee nagaa naaf kennee waa hunda naaf kennee odoo nama gargaaree natti tola. Garuu nama humni kiyya qabaatee nama gargaaruu hin danda'u. Garuu aga danda'uun immoo rabbi karaa qajeelarra na oofee akka nama gargaaru hawwii kiyya galatoomaa naaf jiraadhaa. Hundi keessanuu bakka jirtanitti du'aa'ee godhaa fi mucattii kana abbaa manaa fi haadha manaa akka rabbiin walitti fiduu. Innaa galatoomaa bakka jirtanitti nagaan kiyya isin haa qaqqabu. Ijoollee biyya kiyyaa hedduun isin jaalladhaa jiraadhaa isin jedha.